Arkafuun akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kan hordofaa jirtan qophii shirshirrii FIBT egaa qophii shirshirrii FIB keessatti ammoo torbeedhaan keessummaan shirshirrii sa'aatii isaa eeggateetu isin bira gaha. Qophiin keessummaa shirshirrii keenya har'aa jalqabee jira. Keessummaan keenya har'aa dargaggeessa akkuma argaa jirtanii Hirkoo Hundee jedhama. Ogummaa indaastirii fiilmii keessa nama hojjechaa jirudha. Egaa hojii haaraa qabatee dhufaa jira. Hojiin isaa immoo diraamaa dheeraa miidhama jedha. Yeroo dhihoo keessatti FIB irraa kallattiidhaan isin bira gaha daawwattoota keenya. Waanuma hojii fuudhee dhufaa jiru kanarratti marii taasisna. Hirkoon baga nagaan dhufte isin jechuun barbaada maqaa daawwattoota keenyatiin. Baga nagaan na eegde galatoon. Ayyee egaa waa'ee keetii gaafa nu deeffadhu nama ogummaa garaagaraa qabudha. Kan baratte Yuunivarsiitii Maqalee irraa Ikoonomiksiidhaani. Akkasumas ammoo hojiima Ikoonomiksii kanallee waajjira keessa hojjechaa jirta. Kanaan cinaatti ammoo hojii aartii indaastirii fiilmii kana keessatti barreessaa ta'uudhaan akkasumas daayirektingii kana malees ammoo akka taateellee taate akka aktaraatti hojjechaa jirta. Mee ogummaa lama kanaanii hojjechuun lamaanuu waliin argan waan ta'eef ikoonomiksiin saayinsii biraati. Indaastiriin fiilmii immoo saayinsii mataa ofii qaba waan ta'eef wanti kun akkamitti si bira jiraachuu danda'e isa jedhu irraa utuu kaane. Galatoomii akkuma jette ikoonomiksii barattee fiilmii hojjechuun waliin dhufuu dhiisuu danda'a. Haa ta'uyyuu malee garuu artiin waan keessa kee jirudha. Uumamaa waan keessa kee jiru ta'uu danda'a jechuudha. Waan keessa kee jiru sana immoo otoo ati hin jaallatiin si keessaa dhiibee si keessaa bahuu danda'a. Waan keessa kee jiru otoo ati hin jaallatiin nagaa siin kennu barra artiin keessa kee jira taanaan amma wanti sun si keessaa bahutti boqonnaan argattu gaa kun beekamaadha. Kanaaf anis waan keessa koo jiru sana bakkeetti baasuudhaaf yookaan uummata biraan gahuudhaaf tattaaffii jalqabe kan ta'e sanuma jechuudha. Uummata bira gahuu danda'eera. Ikoonomiksiin immoo barumsa carraadhaan kanatti barumsa argattu. Sanaanis baradhee ikoonomiksiidhaan eebbifameera. Sanaan ammoo hojii mootummaarraan jira. Haa ta'uyyuu malee waan keessa koo jiru sana immoo baasuudhaaf yaalii adda addaa taasisan jira jechuudha. Ayyee egaa Hirkoon kan inni si gaafachuu barbaadu amma TVA FIB waliin hojjechuu fi waan qophii jiru hundumaa xumurree jirra. Diraamaan miidhama jedhu daawwattoota keenya bira gahuudhaaf dhufaa jira. Yeroo muraasa keessatti daawwattoonni keenya diraamaan kun isin bira gaha. Waan kana haasofna. Miidhamni utuu gara diraamaa isa dheeraatti hin jijjiiramiin dura fiilmiidhaan hojjetamee ture. Daawwattoonni daawwatanis jiru. Sanarrattis ammoo egaa Odaa Awwaard yookaan immoo qophiin badhaasa Odaa kaadhima si taasisanii achirratti aktingiidhaan yookaan immoo taateedhaanii badhaafamtees turte. Mee waan sana haasofnu diraamaan miidhama kun utuu barreeffamiin dura fiilmii ture? Yaa fiilmii ture. Jalqaba yeroo diraamaan kun yeroo qophaa'u fiilmii gochuuf hin turre. Diraamaa walitti fufaa taasisnee TV irratti dabarsuudhaaf ture. Jalqaba. Kun barame jechuudha kan fiilmiidhaan hojjetan? Waggaa 3 dura jechuudha. Waggaa 3 dura. Garuu beektaa aartii keenya keessa rakkoon adda addaa jira. Humna dhabuun jira. Diraamaa sana karaa TVdhaan dabarsuudhaaf ispoonsara argachuus deeggarsa adda addaa argachuu waan hin dandeenyee fi amma callisee taa'u sinimaa irratti ilaalamuu qaba. Diraamaa dheeraa sana keessaa waan sa'a 2 keessaa kunni galma irratti illee galma adda addaa irratti agarsiisuu dandeenya waan jedhu murtee irra geenye waan sa'a 2 keessaa baasneetu fiilmii miidhamaa jedhamee daawwatamaa ture jechuudha. Bakkeen hedduutti hin daawwatamne of course. Magaalaa Dambidollootti kan fiilmiin kun hojjetamee waraabamees jalqabas kan eebbisiisne achitti jechuudha. Yeroo daawwannaaf dhiyaatu
uummata biratti deebiin ture baay'ee waan nama ajaa'ibu jajjabeessaadha. Sana alatti magaalaa sadan arfan tokko keessatti qofa agarsiisne iddoo biraa garuu deemuu hin dandeenye. Amma bubbulee haalli Oromiyaa keessa tures beekamaadha. Fiilmii daawwachiisuun ulfaataa ture. Haala nageenyaa wanta adda addaa jira waan ta'eef. Amma immoo fiilmiin suni kutaa dheeraa qaba waan ta'eef kutaa kutaadhaan torbeedhaan kan darbuu danda'u waan ta'eef bifa haaraatiin editingiin isaas gulaalliin isaa hojjetame qophaa'ee jiraachuudha malee jalqaba dhugaadha fiilmii ture wantichi. Diraamaa ture fiilmii sa'a lama keessaa kunnee baasne malee qophiin isaa diraamaaf ture jechuudha. Iskiriiptii isaas situ hojjete yookaan situ barreesse akkasumas immoo achirratti taatee ta'uudhaani akka karaktera tokko bakka buutee in hojjetta. Mee waan sana irratti xiqqoo haasofnu miidhama gaafa barreessitu fiilmiidhaaf jettee barreessite moo yookaan kitaabaaf jettee barreessite moo diraamaa dheeraa haa ta'u jettee barreessite barreeffamichoo yookaan immoo yaanni diraamaa miidhamaa maalirratti xiyyeeffata? Okay. Kanan barreesse diraamaadhaaf. Jalqabumaa diraamaaf barraa'e malee kitaaba hin turre. Sanuma diraamaa goonii hojjenne jechuudha. Qabiyyeen isaa hawaasummaadha. Hawaasummaadha dhibbina jiruuf jireenya uummataadha. Egaa akkuma beekamu hojiin kamiyyuu jaalala of keessaa hin qabu. Jaalalli mi'eessitu waan taateef seenaa jaalalaas of keessaa qaba. Jaalala qofaa miti jibballee of keessaa qaba sunis jireenya waan ta'eef. Kanaaf hawaasummaa ta'uu jennee gaarummaa qaba hawaasummaadha. Sila waa'ee Odaa Waardii na gaafattee turte dagatte. Yaa fiilmii sa'a lamaa sana samiidhama fiilmii ta'ee ba'e sanatu dorgommiif dhiyaatee ture. Kaadhimamaa taatanii hojii keessaniin alatti hojiileen biroos kaadhimamanii turan sana keessaa injifattan. Kaadhimamanii turan wantoota sadan arfan tokkoon kaadhimamee ture fiilmiin keenya jechuudha. Garuu kan injifachuu dandeenye best actorii. Odaa Waardii isa jalqabaa jechuudha. Best actorii sana situ injifate. Aanatu caarroome egaa injifachuu. Badhaasa Odaa dorgommii isa jalqabaatiin. Isa jalqabaa isa jalqabaa. Baay'ee namatti tola. Egaa Dambidollootti waraabame waraabbiinsaa bakkee biraa waraabbii bakka itti dhaqxanii waraabdan jira moo hundumtuu taateewwan diraamaa sana keessa jiran Dambidolloo qofatti waraabamanii? Dambidolloo fi magaalaa Baatuudha kan seenaan isaarratti xiyyeeffatu. Heddumminaan garuu kan waraabne magaalaa Dambidolloo keessattidha. Baay'inaan achittidha. Ijoolleen irratti hirmaatan illee ijoolleen naannoo sanaas jiru. Kanaaf magaalaa Dambidoolloodha baay'inaan. Ayi aktoroonni yookaan immoo namoonni achirratti hirmaatan akka taatee ta'anii warri hirmaatanii taatonni bebbeekamoo diraamaa miidhama kana keessa jiru laata? Moo ijoollee reefuu gara indaastirii kanatti dhufanii fayyadamtan? Nuyi kan nuyi hirmaachisne ijoollee reef gara indaastirii kanatti dhufanidha. Maaliif aartiin keenyas ganaa sichi ijoollee haaraa baay'ee barbaada. Wantoonni hojjetaman bal'aa waan ta'anii fi dhaloonni haaraa kun gara fiilmii sanaatti galuu qabas waan ta'eef ijoollee reef achi ol dhufanii baay'inaan kan irratti hirmaatanii garuu muuxannoon qaban jechuu hin dandeenyu. Maaliif TV irratti fiilmii adda addaa hojjechuu qofaa miti muuxannoo kallattii adda addaatiin argachuu dandeessa waan ta'eef gumiilee adda addaa keessatti ijoollee hojjetanidha. Anillee kana dura fiilmii irratti mul'adheen beeku. Kanaaf baay'inni keenya ijoollee mareef bartuudha. Muuxannoo gama adda addaatiin immoo gumii adda addaa keessatti qabnudha malee warroon bebbeekamoo hangafootaa keessaa kan keessatti hirmaatee hin jiru. Baay'ee namatti tola. Egaa daawwattoonni keenya kan hordofaa jirtanii qophii keessumaa shirshirriiti. Mee diraamaa dheeraa miidhama jedhurraa waan muraasa isin affeerree walitti deemnaa nu waliin tura. Ati garuu yoom na jaallatta? Gaafate na jibbite. Na wajjin jiraachuuf murteessi taare.
Ani heerumuuf torbee tokkotu naaf. Akkasii? Maaloo garaa koo. Maaliif tolan jettu solani? Ati keetu hojii keenya ilaalu ciistee aduutu? Boolla waalchaa qonnuufi? Asirraa adda ba'uu hin danda'u suurani. Armee kee biyya alaa baasanii yaalchisuun qarshii hedduu gaafata. Atis kanaan booda gurbaa boonaa jedhamu sana dhiistee haadha warraa kutaataa jechuudha. Rabbaa kee abaasu. Qophiin cidha keetiin gaddaaf ta'a. Waan hin qabe biraa deemuu kennaa koo miti. Balbala kee bani gadi ba'i. Ta'uu baannaan humna mana kee cabsiiseen ittisuu hin dandeessu. Qaama seeraa fideen tarkaanfii biraa fudha jettee yaaddataan saanduqa reeffa ishee fudhuu kottu. Daqiiqaa 8 qofa si'aati. Jiruun itti qabnu immoo hal wayyaree banti. Darbaa jira. Tokkittiin tala koo banti. Fidi qarshicha. Qarshicha fidi. Toobaan nan ajjeesa. Sin ajjeesa. Sin Ajjeesuu. Nu sobuun keessan isin hin baasu. Awwaanan isin sobeen qabu. Humna dabaladhaati. Dafaatti dhabamsiisa. Tullu! Sigaa! Daawwattoota keenya walitti deebinee jirra. Egaa turtiin kan waliin taasisaa jiru Hirkoodha. Barreessaa diraamaa miidhamaati akkasumas daayirektara fiilmichaati diraamichaati. Waraabbiin isaa uumee maal fakkaata? Yeroo baay'ee waraabbii irratti egaa fiilmiin yookaan diraamaan afaan Oromoodhaan hojjetaman kunniin baay'ee kumatamu. Amma garuu wanti sun jijjiiramaa dhufeera. Akkaataan waraabbii lookeeshiniin isaa bakkeetti waraabbamu daayirektingiin isaa akkaataan fiilmiin suni itti seenessee mul'een baay'ee komii qaba ture. Amma garuu wanti sun jijjiirameera. Isinoo waan addaa wanti qabattanii dhuftan jira karaa seenaatiin yookaan karaa teeknikaal ta'een wanti addaa aartii kanarratti wanti isin gumaachitan jira waan addaa yoo jiraate meesaa? Waa'ee miidhamaa akkuma isin jedhee fiilmii ta'ee sa'aatii 2 daawwatameera. Uummanni namoonni daawwatanis jiru magaalota arfan silasiin jedhe irratti jechuudha. Dubdeebiin uummata biraa jiru baay'ee waan ajaa'ibaati. Komentii babbareedaatu jira. Gabaabumatti fiilmiin sun uummata biratti hedduu jaallatameera. Jaallatameera dhugaa soof taanaan jechuudha. Seenaan isaa hawaasummaa keessa wanta jiru sana kallattii artiidhaan haala itti kalaqee baase uummata biratti fudhatama nu argateera. Kun dhugaadha. Uummannis kan warri daawwatanis ragaa bahuu danda'u waan ta'eef gama piroodaakshiniidhaan meeshaa haalli waraabbii isaa maali waan jettee irratti garuu waggaa 3 dura kan inni hojjetame of course garuu waraabbiin isaa namootuma ogummaa qaban irratti hirmaachisuu yaadneerra. Fiilmii miidhamaa isa dura biyya irratti editingii irratti hangas mara inni hojjetamne ture. Maaliif mallaqanii kaffaluu waan hin dandeenyee fi color correction galtee adda addaatti gashanii hedduminaan miidhagsuu irratti rakkoo jira ture. Amma garuu diraamaan kun guutummaan isaa bifa haaraatiin jechuudha. Color correction isaa, color grading isaa, editing isaas sirriitti bifa bareedaa ta'eetiin hojjetamee qophaa'ee jira waan ta'eef egaa kaameeraa addunyaan irra geesse fayyadamuu hin dandeenyu. Akka humna keenyaatti garuu waan dandeenyu hundumaa
gooneerra jedhee tan. Haala yeroo kan madaalu fayyadamtaniitu. Kanarratti hirkoon ogummaa editingii akkasumas ammoo kalarii waan akkasii kanarratti illee akka ogummaa qabdu dhagaheera. Waan sana barumsaan leenjiidhaan fuute moo ofuma keetii fi kan hojjechaa jirtu shaakalliidhaan? Baradheera waa'ee ergan Finfinnee kana dhufee booda mana barumsaa Toomitti baradheera ogummaa fiilmii jechuudha. Sana booda akkuma jettee editingii kana maal kanas yaalaan jira jechuudha ammaaf. Mee kana malees hirkoon walaloos hin barreessaa kitaaba kuusaa walaloos qabaa waan jedhus dhagaheera. Waan sanas utuu xiqqoo haasofne waan sana iyyuu kitaaba kuusaa walaloo kana kan barreessite mooraa yuunivarsiitii keessa yennaa barataa taate jirtutti waan sana irratti tu'aa jenne. Inni waggaa dheeraa duradha. Yeroo Maqalee yuunivarsiitii baradhu jechuudha. Achiin eebbifamee siin jedhe miti sila. Achitti gumiilee mooraa yuunivarsiitii keessa jiran keessatti nan hirmaadha baay'inaanii. Sanuma keessa kitaaba kuusaa walaloo maxxanseera jechuudha yeroo sana. Akkasuma dorgommiilee tokko tokko irratti hirmaachaa ture. Badhaafamtees turte walaloodhaan waan akkasii sanas dhagaheera. Marsaa allama akka yuunivarsiitiitti al tokko tokko dorgommiin gaggeeffama. Dorgommii waliigalaa jechuudha. Dorgommii isaa irratti hirmaadhee tananii marsaa lama jajjabeessituu fudhadheera kan badhaasa fudhadheera jechuudha. Walaloo barreessuu. Walaloodhaan yaa. Waaw. Kanaafuu daawwattoonni keenya walaloo sun barreessaa diraamaa kanas barreessuu irratti dandeettii qaba. Waanuma inni barreesse kan amma hawaasa biratti ga'uuf jira. Gara fuulduraatti ogummaa kamiin itti fufuudhaa fi kan keessi kee hawwu ikoonomiksii kanaanis dhaabbata tokko keessa hojjechaa akka jirtu natti himtee turte sila. Maal keessa hojjechaa jirta? Amma kanan jiru Itoophiyaan Baayootekinooloojii Instituut dhaabbata jedhama. Kuna ogummaa yuunivarsiitii irraattiin eebbifamtee baateen hojjechaa jirta. Sanaan cinaatti ammoo aartii kana keessattis waan ati gochuudhaan maltu gochaa jirta. Gara fuulduraatti kamiin imaluu barbaadda? Lachanuu. Moor baay'inaan aartiin akka salasiin jedhe waan keessa kee jiru waan ta'eef yeroo baay'ee si dhuunfata. Eegalee ati jalaa calliste illee sin callisiisu. Dhukkuba namatti toludha aartiin eegalee dhukkuba jechuun waan si miidhu waan toon ta'e keessa kee garuu nagaa siin kennu. Yoo si keessa taa'ee si dhukkuba yoo baasteetu amma namni sirba jaallatu kennaa sirbaa qabu. Yoo yeroo hundaa geerare yoo sirbe malee waan boqotu fedhee yaada. Namni barreessus immoo waan yaada keessaa jiru yoo barreesseen ala boqonnaa siin kennu. Kanaaf aartiin waan keessa koo jiru waan ta'eef sana dhiisuu hin danda'u. Sunis immoo ogummaa koodha. Ogummaatti hin baradhe waan ta'eef lachanuu wal simsiisee deemuudha yaadi koo. Egaa waan si gaafachuudhaa barbaadu diraamaan miidhama jedhu kuni waggaa 3 dura kan waraabame yookaan immoo kan hojjetame waggaa meeqa keessatti barreessite yoo barreessuu yoom jalqabdati? Egaa barataa haayiskuulii taatee barreessuu jalqabde moo isa yuunivarsiitii ergaa seentee booda barreessite moo yoom eessatti barreessite? Seenaa barreessuu goote ijoollummaarraa daa'imummaarraa ka'uu danda'an dhiga jedhamti waan keessa kee jiru waan asiin jedhee fi daa'imummaa keerraa waan mata xiqqoon hin nafu ijoollummaa keettiin tuttuqxaa gumiilee adda addaa wanti kun eessaa dhufe maatii kee keessa namni barreessu waan akkasii ogummaa aartii kana keessa namni jiru jira? Hin jiru maatii keessa hin jiru amma beekutti hin jiranii garuu meebi haalaan itti guddadhee ta'uu danda'a. Naannoo waldaa keessa naannoo gumii tokko tokko keessa yeroo hirmaattu wanta sana shaakaluu dandeessa. Daa'ima taanillee diraamaa gaggabaaboo tokko tokko barreessinee uuma shaakalla ture. Sana booda garuu immoo yeroon kaampaasii galu kaampaasii keessatti sochii cimsadhee jechuudha. Barreeffama fiilmii miidhamaa garuu yeroo amma yaaddisuun dhufu magaalaa Dambidolloo qacaramee waajjira galiiwwanii irraan ture. Achi jiruuti yaadi eebbifamtee baatee achiitu hojjechaa jirtu waajjira mootummaa keessa. Waajjira mootummaa keessa turan jiruutiin barreessuu jalqabee jechuudha. Yeroo diraamaa hojjechuuf yeroo yaada sana
ijoollee wajjin yoo mari'annu barreeffama sana barreesse naannoo waggaa tokko olii garuu barreesse lagitaa jedhee yaada. Amma guutumaan guututti diraamaan miidhama jedhu barreeffamee xumurameera moo episoodiidhaan yookaan kutaadhaan barreeffamaa deemame? Yeroo baay'ee wanti kun barameera jedheen diraamaa dhadheeraa gaafa jalqabamanii kutaawwan muraasni erga barreeffamanii booda waraabamanii daawwattoota bira ga'u sana booda jala barreeffamaa deema. Moo ati guutuma isaa barreessiteetta? Amaleeffannaan ati jette jira dhugaadha. Jalaan kan barraa deemu jira. Keenya garuu akkasitti waggaa 3 dura waan ta'eef barreeffamee xumurameera. Even gulaalliin isaa editingin isaa illee parsantaa guddaan isaa dhumeera jechuun hin danda'amu. Daawwattoota irraa kan eegamu torbeedhaan sa'aatii daawwachuudha jechuudha. Baay'ee namatti tola. Mee kana keessatti egaa bu'aa ba'iin isin dabarsitan hin jira jedhee yaada. Hawaasni keenyas hubannoo fiilmii diraamaa daawwachuu tikeeta bitanii seenanii fiilmii ilaaluu waan akkasii kanarratti hanqinaaleetu jiru. Egaa uummanni Oromoo immoo lakkoofsaan egaa hedduudha guddaadha akkuma biyya keenyatti illee uummata hangafa waan kanas jajjabeessuu irratti hirmaachuu irratti tumsa gochuutu barbaachisaadha jedheen amanaanii akka nama tokkotti waan kanaa waliin wal qabatee mee ati bu'aa ba'iin isin keessa dabartanii as geessan amma immoo egaa daawwattoonni keenya karaa toora FIBtiin diraamaa miidhama kana argachuuf jiru kanaa waliin wal qabatee kana dabarsineerraa amma immoo daawwattoonni keenya kanaan nu duukaa ta'uudhaa qabu wanti jettu yoo jiraate. Egaa uummanni keenyas sadarkaa aartiin keenya keessa jiruu fi bu'aa ba'iin keessa darbu hin hubatu dheen abdadha. Yeroo baay'ees artistoonni garaagaraa uuma haasoo waan ta'eef bu'aa bahii hedduu keessa darbama. Nu immoo kan nu hojjenne magaalaa Dambidollootti. Magaalaa Dambidollootti fiilmii hojjechuu miti. Suuraa bareedaa ka'uun nama rakkisechaa ture gurbaanii hiriyyaan keenya tokko achi jira. Bu'aa bahii hedduu keessa dabarreerra. Humna guddaan qabnu. Kallattii meeshaa argachuutiin illee yoo ta'e ispoonsoroota argachuutiinis bu'aa bahii hedduu keessadha kan nuti dabarre jechuudha. Chaalenjiin nuyi keessa dabarre kana amma sana hundaa osoo hin ulfaata. Maaliif bittaa xiqqoo amma ilaaltee afaan na qabaa jira. Natti baay'atanii jiru waan ta'eef. Bu'aa bahii guddaa hedduu dadhabsiisaa keessa dabarre waan ta'eef gabaabsee kaa'uun na rakkisa garuu bu'aa bahii hedduu keessa dabarreerraa uummata biraa kan eegamu garuu nuyi rakkannees dadhabnees waan kana isin biraan geenyerraa yoo xiqqaate isaanii daawwachuun nu jajjabeessuu qabu jedhee yaada. Rakkooleen kun hundumtuu gara fuulduraatti hin furamu jedhee yaada. Adeemsumadha. Adeemsuma keessa jirru rakkoo hedduun akka jiru beekamaadha. Garuu uummanni keenya yoo haamilee nuu kenne yoo nu jajjabeesse nu immoo bu'aa bahii sana dandamachuudhaaf humna arganna jechuudha. Malee bu'aa bahii hedduu ture sana keessa dabarreerra garuu. Egaa hirkoon dhumarratti waan ati dabaltu yoo jiraachuu baate ani gama kootiin gaaffiin si gaafachuudhaa barbaadu xumureera waan ta'eef daawwattoota keenya nagaa dhaamne torbeedhaaf beellama qabannee gargar baana. Akii galatoomaa naaf fedhu keessaniif baay'ee galatoomaan jira. Dhumarratti dhaamsatuun ta'e galateeffannaa xiqqoo ishee. Fiilmii sana yeroo hojjennu namoonni hedduun nu gargaaran jiru. Keessumaa fiilmii sana nafaana ta'uudhaan hojii guddaa kan hojjete Ijaaraa Taaddasaa gargaaraa daayireektaraa illee achirratti kan biraan artistoonni ijoolleen achirratti hirmaatan hundi isaanii otoo qarshiin tokko hin kaffalamiiniif fedhiidhaan hojii sana waggaa hedduutti dhamaanii hojjetaniiru isaanillee galata guddaa qabu. Akkasumas kallattii adda addaatiin yeroo fiilmii sana hojjennu mana saayinuu kennuudhaan meeshaa adda addaa nu gargaaruudhaan akka nuyi milkoofnuuf warra nu taasisan hunda isaanii galatoomaan jira. Uummanni keenya immoo egaa diraamaa keenya akka nu daawwattan kabajaa hin affeera jechuudha. Atis waamicha keenya kabajjee istuudiyoo keenya dhuftee waa'ee diraamaa miidhama jedhu ibsaa gabaabaa waan nu laatteef guddaa galatuumi siin jenna maqaa daawwattoota keenyatti. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa egaa dhaabbileen mootummaa miti mootummaa baankileen dhaabbileen garaagaraa diraamaa kana ispoonsara gochuudhaan waliin yoo hojjechuu barbaadan akka FIBtti karri keenya banaadha. Daawwattoonni keenyas egaa yaada qabdan qeeqa qabdan karaa ergaa gabaabaa ittiin nu erguu dandeessaniin 74 fayyadamaa yaadaaf ergaa jajjabina keessan illee nu qoodaa isiniin jenna.
Egaa qophiin keessummaa shirri kan torbee kanaa haga ammaatti daawwatan fakkaata ture. Daawwattoota keenya torbee keessummaa biroon dhimma biroon walitti deebinaa qopheessaan sagantaa Yohaanashiit Lammii akkasumas ogeessi kaameraa ogeeyyii teeknikaa kanneen biroo waliin seenaa lammiin nu duukaa ture. Isinis yeroon keessa yeroo gaarii isiniif haa ta'u guyyaa sanbataa gaarii guyyaa boqonnaa bareeda isiniif haa ta'u isiniin jenna nagaatti.